Obsuu fi dhoksuu koo dabuma seete. Ni beeyti garaan koo akkana goote. Sibiilallee sibiilatu qara. Dhugaan namaa galgala gala. Galgalli toluu namni sobaaf duule. Ajaa'iba. Assalaamu alaikum wa rahmatullahi wa barakaatuh. Waan ajaa'iba. Sirbi galaanaa gaaromsaa miiliyoona tokko tuqaa sadi argate guyyaa afur keessatti. Allahu akbar. Girrisaa neen ayam girrisaa first. Ati girrisaa dhabu girrisaa miti. An girrisaa ofin jaalladhe girrisaa ta'uu kan koo. Atis yoo girrisaa ta'uu kan keetti boonte ofiin booni maqaa kana nuuf ba'u warri nuuf baase hagalatoom. Girrisaa jechuun hoomaa simbirrootaa keessaa warra yeroo tokkichatti wuuf jedhee waa balleessuus ta'e warra isa tuqe daaraa gochuus ta'e akkasimti. Amma waan ajaa'ibaan dhaga'ee dhufe. Nagaan isiniif baay'atu hordoftootaaf kabajamtoota yuutuubii Abdusee warri maatii nuuf hin ta'in maatii nuuf ta'a. Wanti isiniin jechuu barbaadu girrisaan biltsiginnaa keessaa nama baay'ee as fidee jira. Galatoomaa Caalaa Bultumeedhaa akka amma jedhamaa jirutti sirba ajaa'ibaa tokko qabatee dhufaa jira. Laayikii gochuuf qophiidha. Dislaayikii gochuudhaaf qophiidha. Sirbi galaanaa gaaromsaa nama baay'ee qinaatii keessa galchee waan jiruuf Caalaan Bultumee amma sirba sifaana jirraa kan jedhu Abiyyiidhaaf sirba Abiyyiidhaaf waa'ee filannoo kanaatiin wal qabatu qabatee dhufaa jira. Girrisaa akkamiin simattame? Caalaa Bultumee laayikiidhaan simattamoo dislaayikiidhaan simattamoo akkam? Silaayyuun beektu hojii keessan isin warra koomintii nama cufachiisuudhaaf laayikiidhaan nama cufachiisu beeku. Saaliyaa Saamii sirba meeqa gadhiiftee dislaayikii isin akkanatti mataan gadi dhaabdaniif ilaalaa. Biltsiginnaa bira birriin jira, baankiin jira, birriin akkanatti jira. Jaalalli Oromoodhaa bira hin jiru. Allaqee daqqaqee. Oromoo biroo jaalalli jira, birriin jira, laayikiin jira. Jaalalli guutee gannammaa jira. Isa kan filattaree aboo galaanaa gaaromsaa baga kara saba keetii gorte. Baga saba kee filatte. Baga baankiidhaaf makiinaadhaaf maaliif jettee dhayxee biltsiginnaa taatee hin saalfatin. Oromoonis girrisaan har'a maqaan itti bahe kun dhibbaan dhibbatti hin saalfachiifne kanaa ol miliyoona 50 galchee mataa ol si qaba. Warra immoo har'a garaadhaaf jecha achi goree harka jaraaf tumaa jiru qaanfachiise otuun har'a saba Oromoo bira jiraadheenis Caalaa Bultumee yooda Saaliyaa Saamii otuun har'a Oromoodhaaf anis akkanatti dhugaadhaan saba koo ganuu baadhee waan Oromoo laallatu hojjedhe addii kanan Oromoo biratti jaallatama. Har'a addii kana Oromoon na xireeffatee laayikiidhaan mataa ganna deebisnaaniin koomentii koo cufadhee jedhanii ofirra barbaade. Ati dhugumaan goota. Girrisaan yookiin dhibbaan dhibbatti miidiyaa kana taqoxaaxaree lafarrattis akkasi. Lafarrattis gargaarsa woboo jechuudhaan wal ijaaree woboo jabeessaa jira. Karaa hidhannootiin akkas aboo girrisaan karaa hundaan lafa qabattanii jirtu. Girrisoochi ammallee hin xiqqaata. Amma moduula kan Fayyisaa Furii miliyoona galchuurra jirra. Fayyisaa Furii qondaala. Korma lammiin jala yaatu kadiinni gurra sodaatu. Eenyuuf harka sirbame sirbi kun ifaan ifatti siif gala. Ni beeyta taanaan amma deemin miliyoona galchi. Nama sabaaf hojjetu achi kaanee dabareedhaan ol kaasaa deemna. Caalaa gaaromsaatiyyuu ceena gaafa kan Fayyisaa miliyoona galchine kaane silaa Oromootti wanti jabaatu hin jiru. Ati jaalala Oromoo bichaa siifa kenna. Yee Oromoon fiqir bichaa isti. Yaa Rabbii girrisaana goote galataas keessiifa ta'u. Yaa Rabbii biltsiginnaa maraataa akka hangaasaatti nan dabalin galanni siifa ta'u. An kun nama qoosaa seetu. Nama miiseenjariidha, waasaappiidha, waa meeqaan kottu lafti siifa kennamu. Ati dhageettii qabda uummata biratti. Waan nuti sitti kennine ajandaa bocamee sitti kenname kana sagaleetti jijjiirtee nuuf iyyita jennaan lafaaf birriidhaan saba koo hin gurguru jaalala Oromoon naaf qabu. Nama 10 illee yoo ta'e Abdusee keenyan dhugaa qabdaa nuuf jiraadhu. Naan jedhu Oromoo kiyya naaf wayya jedheetiin biyyatti illee galuu didee as taa'e anillee. Anallee bituudhaaf otuun har'a bitamee biltsiginnaa ta'ee jaraa wajjiniin otuun dhugaa beeku iyyaara ta'e.
maalin jedha gaafa akkana Oromoon funyaanna qabatee gaafa akkanatti Oromoon immoo warra isaaf hojjetu jaallate abdii ta'ee fi laayikiidhaan aartii isaa guddisuudhaan jedhu maal abbaa kootiin godhaan sila hudduu hundaan qollixamoo har'a biltsiginnaa keessa yoo dalate miidiyaa kanarra nama 100 caalan beekuwan kamatoo ሰው በላይ አላቅም biltsiginnaa keessa meenamumti jira miidiyaa kanarras ta'e badeera lafarrattu Faayisaan Leellisaa maal jedhaara kalees erga galaanaa gaaromsaa akkanatti ummanni hawaarra kaasee jaalala isaatiin maraachuu jalqabee koomintii Faayisaan Leellisaa jalatti immoo girrisa mataan dhaabuu aboo miilli mataan ta'u jettee itti muddite waan qabee gadhiisu wallaalee sukkaaritti ka'ee ani ilma goobanaa daaceeti maal fiddu bakka jedhee boo'uu jalqabee girrisaan nama maraachuufis mootummaaf maraachuufis qabsoo irrattis duula jalqabdee waan galmaan ga'u irrattis hin danda'amtu amma qophiin nuti qabnu sirba Caalaan Bultumee qabatee dhufaaru kana akkasin gootan qofan eegaa jira akkasin gootan laayikii gootaniif ta'e dislaayikii gootaniif ta'e isintu beeka saalfachiisuu qabdu Caalaa Bultumee ergasii yoo xiqqaate yoo ji'a tokkollee ta'e miliyeenan gala sirbisaa yeroo Oromoodhaaf hojjetu sirbisaa miliyeena hinuma gala amma dislaayikii miliyeena itti naagalchuu qabdu dislaayikii mataan gadi dhaabdanii Saaliyaa Saamii silaa sodaattee sirba baasuu dhiifteetti girrisaan yuutuubii irraa balleessee ni jiraan dhugaan jirtu kan namni Oromoo ganee takkaa milkaa'ee hin argine kan salphate malee jedhe Jawaar Maammattu fixe dubbii Caalaa Bultumee har'aa garaa fuulduratti dhiibee makiinaa isaatiin jedhu kun gammachuun qabu galgalee yeroo galee ciise baay'ee tokko maraachuuf ka silaa gantuudhaati Caalaa Bultumee nama birriif jecha obboleessa isaa bakka meeqa waraanee ajjeese Oromoodhaaf sirbe jechuun nu danda'amu sirbumma isaa durii sagalee qabaa walaloo barreeffameetti kenname iyye ittiin beekame allaqe kanuma otuu dhugaadhaan keessa isaatiif Oromoof qabsaa ta'e har'a gaafa Oromoon rakkoo keessa jirtu kan gaafa Oromoon bakka hundaan itti cufamee Hacaaluun du'u kana dhiiga Hacaaluu irra dhaabbatee biltsiginnaaf hin sirbu ture akkas jirti akkanatti akkamitti hin jedhu akka galaanaa kanallee yoo dubbachuullee dhiisee ji'a meeqaaf callise gaafa gadi xaaxe sirba boombii akkana ummata onnee tuqu gadiif qabatee ba'a ni beeyti garaan koo akkana goote sibiilallee sibiilatu qara iqara dhugaan namaa galgala gala galgalliin toluu namni sobaaf duulee yaa Allah yaa Rabbi kiyya ammallee girrisummaa irratti na jabeessiti yaa Rabbi xawal waallee biltsiginnaa birriidhaan bitamtee asiif achi raafamtu nan godhin anallee isin yuutuuba kana irratti laayikii gootanii girrisaa keessan jabeeffachuu qabdu waan haara nuti biltsiginnaa harka amallaxee nu qaqqabu isiniin geenya